ayyaanniif nagaan waaqayyoo inni dhumaaf daangaa hin qabne hunduma keessaniif haa ta'u. Ijoolleen gooftaa tokkummaa gama sarara irraatiin waaqayyoon walii wajjiniin waaqeffattu keessatti kan argamtanii, tokkummaa tajaajila sarara qilleensa irraatti tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhu keessa kan jirtan akkam jirtu. Nagaan waaqayyoo hunda keessaniif haa ta'u. Gaggeessitoonnii fi akkasumas amantoonni waldaalee garaagaraa keessatti argamtan nagaan waaqayyoo daddabalee isin irratti baay'atu jedha. Obboleessa keessanii fi dubbii waaqayyoo kan isin barsiisu Eebaa Abbarraatti. Ani nagaan qabaa, manni koos jireenyi koo hafuurri koo honkoo nagaadha. Inni nagaa hunda keenyaaf kenne ilmi waaqayyoo bara baraan haa kabajamu. Egaa waaqayyoo ayyaana isaa isa dhuma hin qabne nuuf baay'isee walii wajjiniin hanga har'aatti barumsa itti fufaa ta'ee mata duree guddaadhaa fi dhimmoota garaagaraa of keessatti hammatee jiru Kirstaanummaa jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Keessumaa immoo gara kutaa 10ffaa isaarra yerda geenyaasitti immoo qoromsa waldaa kiristiyaanaa mudachaa ture, Kirstaanummaa mudachaa turee fi har'as bara keenya keessa mudachaa jiru qabxii jedhu bal'inaan kaasnee ilaalaa turreerra. Kanaaf kutaawwan darban keessatti waldaan kiristiyaanaa isheen fuuldura turte rakkoo akkamii keessa akka darbaa turte, maaltu ishee mudachaa akka ture ilaallee edda jennee booddee amma immoo bara amma keessa jirru immoo waldaan kiristiyaanaa maaliin ilaalamaa jirti? Kirstaanummaa inni nuti jiru jireenya keenya godhannee keessa jirru kun maaliinitu qoramaa jira? Fallisaa hoo maal kan jedhu ilaaluu jalqabnee jirra. Kanaaf Kirstaanummaa waldaan kiristiyaanaa bara keenya kan isheen ittiin dhiphachaa jirtu tokko waa'ee jireenya babal'inaaf jiraachuu sochii hafuuraa ilaalchisee sanaan wal qabatee rakkoo jiran kaasnee ilaaleerra kutaa 2 kana jechuunis kutaa 17ffaa fi kutaa 18ffaa keessatti walii wajjiniin ilaaleerra jechuudha. Kanaaf dhimmi sochii hafuuraa dhimma salphaatti ilaalamuu hin qabnee fi dhimma waldaa kiristiyaanaa har'aatiif immoo chaalenjii yookiis qoramsa ta'ee jiru akka ta'eef deebii waldaan kiristiyaanaa immoo deebisuu qabdus barannee jirra. Gooftaan inni nu barsiisaa ulfaatu. Har'a immoo waldaan kiristiyaanaaf kiristiyaanummaan bara keenyaa maaliin qoramaa jira? Qoramsi irra ga'ee jiru maaliidha? Deebii nu laachuu qabnus maaltu qaba kan jedhu kan ilaallu qabxiisa itti aanu ilaalla. Gooftaa keenya walii wajjin kadhannee gara barumsa keenyaa har'aatti ceena. Waaqa bara baraan guddaa taatee hafuura kee qulqulluu isa nama barsiisuu itti beekuun nuffii tokko malee nu barsiisaa nu leenjisaa kan jirtu teessoo kee isa kabajamaa irratti galanni daddabalee siif haa ta'u. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu. Hanga har'aattis waan nu barsiisaa jirtuuf dhugaa keetiin gara keenya gortee waan jirtuuf galanni siif haa ta'u. Cubbuu qabnu daddarbaa keenya hundumaa immoo nuuf dhiisi. Qalbii fi hubannaa ittiin sagalee kee hubannu nuuf kenni. Yaada seexanaa karoora diinaa hundumaa naannoo keenyarraa nagaa keenyarraa qalbii keenyarraati ifadhu. Danqaa ifaa inni ta'e ergamaan dukkanaa maqaa gooftaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Ati waaqayyoon keenya nu yaadadhu, nu barsiisi, nu geggeessi Kiristoos gooftaadhaan. Ameen. Egaa lama jettanii qabachuu dandeessu. Lama kan jenneef maalidha? Waldaan kiristiyaanaaf kiristiyaanummaan bara keenyaa maaliinitu ilaalama qoramaa? Qoramsi chaalenjiin irra gaaru maal fakkaata isa jedhuuf jechuudha. Akka lammaffaatti kan kaa'anne chaalenjiiwwan bara ammaa jiru isa jedhuudha. Lama yeroo jennu immoo chaalenjiiwwan bara ammaa jiran kun tokkoffaa ilaalleerra. Dhimma babal'ina sochii hafuuraatiin wal qabatee jiru akka ta'e jechuudha. Amma immoo lama irratti kan ilaallu barsiisa sobaa yookiis barumsa dogoggoraati. Heresii isa jennu jechuudha. Chaalenjiin kun waldaa kiristiyaanaa ishee durii keessatti baay'ee ulfaataa akka ture baranneerra.
keessumaa waldaa kiristiyaanaa keessatti seenaa waldaa kiristiyaanaa ishee durii yookiis early churchidhaa fi waldaa kiristiyaanaa ishee bara giddu galeessaa yookaan medieval age yookaan immoo middle age history keessatti church history keessatti ilaalleerra. Baay'ee barnooti rakkisoon garaagaraa waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanummaa dura dhaabbachuudhaan danqaa qoraa akka turan maqaa dhoofnee ilaalleerra jechuudha. Bara keenya hoo bara aniif isin keessa jirru kun dhaabbateera. Waldaan kiristiyaanaa amma keessa jirru gaaffii kanaa qoromsa kanaa hin qabdu. Qabxiin keenya lamaffaan isa kana ibsee nutti dubbata. Arras waldaan kiristiyaanaa aniif isin keessa jirru kiristiyaanummaan bara nuyi aniif isin keessa gallee jirrus rakkina wal fakkaataa kanaan ilaalamaa jira. Barnootonni sobaa arras waldaa kiristiyaanaatti bootaan maal fa'i waan jedhu ilaala. Bara durii keessa jalqabanii ammayyuu addaan kan hin cinne maqaa jijjiiranii fuula jijjiirratanii haa dhufan malee bara keenya keessa kanas itti fufanii qoromsa waldaa kiristiyaanaa ta'anii kan jiran barnooti maal fa'a akka ta'anii ni ilaalla. Egaa tokkoon barnoota sobaa sana as finnee kun kanarraa ka'ee jechi inni jedhu kanadha. Deebiinsaa immoo akkaataan itti sirratu immoo kanadha innee hundumaayyuu tokkoon ilaaluuf yeroo bal'aa nu gaafachuu waan maluufi akkuma alaarmiitti akkuma yaadachiisaatti kunis jira of eeggadhu, kunis jira irratti dammaqi, kunis jira akeekkachaa deemi kan jedhu irratti xiyyeeffachuu yaala. Sababiin isaa kutaawwan darban keessatti yeroo akkasittiin ilaallu ballachaa waan deemuuf jechuudha. Yeroo nuti barumsa kana xumurru akka inni hedduu nu jalaa hin deemnee fi waan hundumaa amma jalqabne waan hundumaa fedha jechus waan hin taaneefi kanaaf waan barnootaaf nuuf ta'u nu qopheessu nu dammaqsu iji keenya banamee akka ilaaluu fi waan nu gargaaru irratti xiyyeeffachuu yaala jechuudha. Kanaaf gooftaan nu gargaaree barnoota keenya gara xumuraatti adeemaa jirra waan ta'eef anis akkaataa inni itti xumuramu irratti xiyyeeffachuuf jireen jechuudha. Egaa qoromsi kan waldaa kiristiyaanaa ishee durii keessatti qofaa osoo hin taane qoromsi barumsa sobaa jechuudha. Bara kanattis gufuudha. Caalaatti immoo bifa jijjiirrachuudhaan egeree waldaa kiristiyaanaa balleessuudhaaf kan irratti duulamee jirudha. Bifa jijjiirratee barumsa sobaa inni duraan ture of ijaaree egeree waldaa kiristiyaanaa balleessuuf yoo hin danda'a ta'eef waldaa kiristiyaanaa guutummaatti hin balleessaa iddoo dhabamsiisa jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa baroota gidduutti waldaa kiristiyaanaa dhaabbatee kan ceesisu yeroo kamiyyuu waldaan kiristiyaanaa qoromsa dhabdee hin beektu. Waaqayyo gooftaan garuu fala qopheessa. Namoota wajjiniin darban barbaada. Namoota wajjiniin ce'an oomishachuu barbaada. Tarii namoonni bara kana keessas dhugaa qabatanii waldaa kiristiyaanaa wajjin fuulduratti darbuudhaaf waamamanii anaaf isin keessaa ta'uu danda'a. Kanaaf of qopheessuun dhugaa dubbii waaqayyoo barachuun nurra jiraata jechuudha. Sagalee waaqayyoo keessaatii dubbifnaa. Sagalee waaqayyoo keessaa ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti ergee boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa dubbii jiru walii wajjin dubbifannaa. Akkana jedha. Akkuma ani kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u jedha. Irra haa deebi'u. Akkuma ani kanaan dura dubbadhe ammas immoo keessa deebi'ee nan dubbadha. Eenyullee wangeela isa isin fudhattanitti kan gargar ba'e yoo isinitti hime abaaramaa haa ta'u jedha. Nama waaqayyo Phaawulostu warra Galaatiyaa warra barumsa dhugaa fudhatanii turanii namoota kanaan dura barsiisa dhugaa fudhatanii immoo barsiisa sobaatiin immoo itti bitaachaa jiru gaafa waa'ee kanaa irratti dammaqsu ergaa ni dubbateera. Afaan Ingiliffaa isaarraas kanuu dubbata. Maal jedha? As we have said before, so now I say again,
If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Abaaramaa haa ta'u jedha. Egaa barumsi sobaa waldaa kiristiyaanaa ishee jalqabaa ishee bara Phaawulos fa'aa keessa jiranii keessattis qoramsuma ture. Waldaa ishee bara giddu galeessaa keessa yeroo haarestoon waldaa kiristiyaanaa turanis utuu isaan hin ka'in fuulduras Maartin Luuter fa'aa duras bara Agustiin fa'aas chaalenjiima ture. Arras immoo bara aniif isin keessa jirrus barumsi sobaa qoramsa gufuu danqaa waldaa kiristiyaanaa ta'e itti fufee jira. Egaa waan tokko yaaduu qabna. Dhaloonni nu fuuldura turan suni yeroo barumsi sobaa dhufee gufuu ta'ee fuuldura isaan dhaabbatee hin dabartan isaaniin jedhutti namoota deebii qabatanii dura dhaabbatan of gidduudhaa qabu turan. Dhaloonni isheen amma keessa jirru kun immoo namoota akkasii qopheeffachaa jirti. Namoota akkasii hidhachiisaa jirti. Namoota akkasitti nagalche waa'ee waldaa kiristiyaanaa kun sobadha, kun dogoggoradha, kun mancaadha, barumsa balaafamaadha jedhanii deebii kan laatan hidhachiifachaa jirti inni jedhu gaaffiidha. Kanaaf bara keenya waldaa kiristiyaanaa maaltu danqaa jira jennee kan barannuuf gara sanatti adeemuuf malee oduu isaa yookiin zeenaa isaa dhageenyee yookiin sodaachuuf yookiin kolfinee darbuudhaaf miti jechuudha. Of ilaaluun of qopheessuun nu barbaachisaa jechuudha. Barumsa dogoggoraa yeroo jennu barumsa yookiin barumsa sobaa yeroo jennu heresii yeroo jennu daarektirii iireer isa jennu miti. Inni dogoggoree baruu ishee kanarraa kaate jedhanii qalal godhanii xiqqeessanii kan ilaalan miti. Heresiin yookiin barumsi sobaa barumsa dhugaa duraan ture waan dhugaa duraan jiru kan jijjiiru barumsa qajeelaa duraan fudhatame kan faalleessu sammuu dhalootaa mancaasee gara dogoggora hin jirreetti kan oofu bu'uura macaafa qulqulluurraa kan kaate ejjennoo kakuu haaraarraa kan dogoggore kan kaate yaada waaqayyoo kan faalleessu jechuudha. Kanaaf bara nuyi keessa jiraannu kanas egereen waldaan kiristiyaanaa akka mancaatuuf fuuldurri waldaa kiristiyaanaa akka baduufi kan hojjetanii barumsi sobaa garaagaraan ni jiru jechuudha. Kunis tooftaa garaagaraatti gargaaramuudhaan egeree waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanummaa mancaasuudhaaf hojjetu. Tooftaawwan itti fayyadamaniif dhimmi xiyyeeffannoo barumsa sobaa tokko tokko maal akka jedhu mee kaasnee haa ilaallu. Jiraachuu waaqayyoo dhaloota mamsiisu. Karaa isaan ittiin hojjetan barsiisi sobaa toorri isaan irratti xiyyeeffatanii hojjetanii bara keenya keessa bara moderni taayimsii kana keessa yookiis immoo yeroo qaroominaa bara dhumaan yookiis jaarraa 21ffaa kana keessa karaa ittiin barumsi sobaa hojjetu keessaanis alaanis hojjetu tokko yoo jiraate maal jechuudha? Isa jalqabaa jiraachuu waaqayyoodhaa mamsiisuu dhaloota. Keessumaa baasanii miidiyaa garaagaraatiinis barumsa garaagaraatiinis waaqni hin jiru, inni isin jettan kun waaqayyoon hin jiru jedhanii kan barsiisan faatu jira jechuudha. Kanaaf jiraachuu waaqayyoo sammuu dhalootaa keessatti gaaffii uumsisuudhaaf fiilmii garaagaraa hojjetu, diraamaa garaagaraa hojjetu, sirba garaagaraa keessatti ibsu, miidiyaa gurguddaa irratti carraa argataniin kan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Warroonni kun warra ateesti jedhamanidha. Hin jiru waaqayyo jedhanii warra barsiisanidha. Bara kana keessaa kanadha jechuudha. Meerreetu waaqayyo jiraate akkas hin ta'u. Meerree waaqayyootu jiraate kanan godhu jechuudhaan sammuu dhalootaa keessa waan dogoggoraa akkasii uumuudhaanitu maal godhu jechuudha. Fuuldurri waldaa kiristiyaanaadhaa akka inni itti bitaachoo godhu. Inni kan biraan waaqummaa Yesuusin mormu. Inni kuni duraanis tureera. Jaarraa jalqabaa keessas bara giddugaleessaa keessas kun tureera. Yesuusi namuma gaarii tokkodha malee namuma naamusa bareedaa qabu tokkodha malee inni waaqa miti jedhanii kan barsiisan turaniiru jechuudha. Waaqa jettanii maaliif dogoggortu? Yesuusi nama gaarii biyya Israa'el keessatti dhalate tokko hordoftoota gaarii kan qabu barsiisa isaa kan namatti tolu
nama Maariyaam jedhamuuf nama Yoosef jedhamurraa kan dhalate naamusa gaarii kan qabu tokkodha malee inni waaqa miti jedhanii barsiisu. Waan akkasii sammuu dhalootaa keessa kaa'u. Dhaloota keessa dhaloota dubbii waaqayyootiin of hin ijaarre, dhaloota tiyooloojiin barane, dhaloota waldaa kiristiyaanaa keessatti barumsa amantii cimsannaa, barumsa sanbataa, barumsa daa'immanii irraa kaasee dubbii waaqayyootiin kan hin guddanne, waldaa kiristiyaanaa keessa gaafa taa'u kan nuffu, kan baqatu, haasaan lallabootaa kan ittiin tolle, faarfannaa keessa ergaa kan hin barbaanne, calluma deema ho'isuudhumaaf, utaaluudhumaaf duwwaa kan deddeebi'u dhaloota akkasii kana dhugaa bu'uuraa keessaa balleessuudhaaf waaqummaa Yesuusiin keessaa barumsa garaagaraatiin keessaatti xiqqeessu yookaan dhabamsiisu jechuudha. Kanaaf barumsa akkasii kan inni irratti xiyyeeffatu barumsi sobaa waaqummaa Yesuusiin mormuudhaan jechuudha. Yesuus ilmi Waaqayyoo garuu waaqadha, waaqa guutuudha, nama guutuudha. Akkuma namaa foon kan uffate, foon hin uffannu kan namni ara lafarra deddeebi'u kan qabu uffatee biyya lafaarraa kan tajaajile. Akkuma kana immoo inni duraan abbaa wajjin jiraachaa kan ture nu fayyisuudhaaf jedhee bifa namaa kan fudhate waaqa guutuu waaqa cubbuu hin qabne ta'ee jiraachuusaa barsiisa inni dhugaan kana barsiisa. Barumsi sobaa garuu Yesuus waaqa miti. Tokko tokko immoo fooyyessanii yeroo dubbatanii Yesuus waaqa miti garuu ergamaa Rabbiiti, raajii Rabbiiti, masiidha. Inni waaqa biratti jaallatamaa garuu waaqa miti. Waaqni Yesuusis waaqa ta'e, Waaqayyo Abbaanis waaqa ta'e, Afur Qulqulluunis waaqa jettanii Sillaasee Tiriinitii jettanii kan isin amantan kun dogoggoradha kan jedhan paas jira jechuudha. Heeresiidha warri kun. Yookiis barumsa sobaati, barumsa dogoggoraati, barumsa mancaadha, barumsa sammuu dhalootaa sumbii ta'ee balleessuudha jechuudha. Kanaaf duris turaniiru arras waldaa kiristiyaanaa dhaloota ammaa gidduuttis gaaffii kan kaasanidha jechuudha. Inni ittaanu dhoksaa jireenya bara baraa haguuguuf yaalu. Dhoksaa jireenya bara baraa haguuguudhaaf yaaluun tooftaa barumsa sobaa arra faca'anii jiran adda addaati. Amma ispeesifikaalii barumsi inni sobaa akkas jedhu kana jedha. Maqaan isaa barumsa akkas jedhu dura kan ture ammas itti ufee kan jiru waldaa kiristiyaanaa kan jiru maqaan isaa akkas jedhe jechuutti hin fufne. Isa kana yoo Waaqayyo jedhe kutaa 20ffaa keessatti ilaalla. Arra garuu jeenaraalii walumaa galaa toorri xiyyeeffannoo barsiisa sobaa maal fa'aa jedhaniitu dhaloota mancaasaa jiru. Arras gufuu ta'anii jiru isa jedhu akka ilaalluuf jechadha. Kanan xiyyeeffannee dubbachaa jiru jechuudha kutaa 19ffaa kanarratti. Maalan jedheera dhoksaa jireenya bara baraa haguuguuf yaalu. Amantaawwan tokko tokko jireenyi bara baraa jiraachuusaayyuu in amanan. Jireenyi namni du'ee jennaan kanaa booddee jireenyi bara baraa hin jiru jedhanii barsiisu. Barumsi sobaa jechuudha. Yeroo qoosanii namoonni eewu dhaqee galee, eewu dhaqee argee jireenya bara baraa jettan kana eenyutu dhaqee galee innaan akkas jettu jedhani. Qoosaadhaan gadi xiqqeessanii sammuu dhalootaa keessa dhibaa'ummaa akkasii galchuu jechuudha. Kanaaf namni gammaduu kan qabu, kolfuu kan qabu, dhuguu kan qabu, nyaachuu kan qabu, sirbuu kan qabu, utaaluu kan qabu amma arra jireenyaan addunyaarra jiruttidha malee isa sanaa booddee waaqa duwwaatu beeka yookiin immoo hin jiru waaqumti jettuyyuu dhiisoof hin goyoomsin jedhu dhalootaan. Dhaloonni hundeensaa dubbii waaqayyootiin hin ijaaramne dhoksaan jireenya bara baraa hin galleef garuu wanta dubbii waaqayyootiin of hin ijaarin jiruuf jecha salphaatti barumsa akkasiitiin dhibaataa gara sirbaatti, gara ejjaatti, gara halalummaatti, gara xuraa'ummaatti, gara jireenya arraatti, gara arra birrii arraa duwwaa hari'utti, guddina arraa zinnaa arraa duwwaa hari'utti galagala jechuudha. Garuu kiristiyaanummaan hundeedhaan kan inni barsiisu sababii kiristiyaanummaan jiraateefis sababii jireenyi bara baraa jirudha. Yeroo baay'ee iddoo hedduutti nama dhuunfaafis ta'e garee irratti kanan dubbadhu akkaataan kanaan duras kutaa kam akka ta'e kanan hin yaadanne akka dhugaa isiniif bee ture ani kanan kiristiyaana ta'eef
ani kanan gooftaa Yesuusii wajjin jiraachuu murteessee mana Waaqayyootti galeef sababii jireenyi bara baraa jiruufi. Waaqayyo gaaf tokko na guddisee nama jabaa qabeenya abbaa qabeenyaa abbaa birrii nama digrii baay'ee qabu nama sadarkaa barnootaa ciccimaa qabu na godha jedhee miti kanan amaneef. Isa kana warri musliimonnis warri waaqeffataanis warroonni ortodoksiis warri kaatolikiis warri Jehovah Witnesses warri Only Jesus yookaas Awwaariyaatis inuma godhu. Digrii baay'ee qabaachuu maastersii baay'ee qabaachuu PhD qabaachuu abbaa birrii hedduu baamiiliyeenara ta'uun hin danda'ama biyya lafaa kanarratti amantii magaraagaraa amantii sobaa keessa ta'anis. Garuu ani kanan gooftaa Yesuus Kiristoosiif jireenya kolaadhee umurii ijoollummaa kootiin gola mana Waaqayyootti dhaqee galeef maaliifidha jireenyi bara baraa jiraachuusaa waanan hubadheefidha. Macaafa qulqulluu keessaati barsiisa waldaan kiristiyaanaa laattu keessaas kan jireenya koo argateef nyaate kanan ittiinis gooftaa kootiif umurii kolaadhe bara koo kanan kenneefi maaliifidha jireenyi bara baraa waan jiruufidha. Kanaaf waa'ee jireenya bara baraa irratti qoosaa hin beekan. Jireenyi bara baraa jira moo hin jiru laata waan jedhu shakkii akkasiitiin gooftaa duukaa deddeebi'aa hin jiru jechuudha. Inumaayyuu jireenya irraa kun qoosaa akka taate jireenya irraa kun gizaawii waan yeroo akka taate iddoo tokko geessee akka dhaabbachuudhaaf jirtu nu garuu kaayyoo bara baraatiif namoota waamamne dhaloota jireenya bara baraatiif naqatamnee jiru jireenyi biyya lafaa kana irratti qabnu irra kaawwii boonesii akka taatetti amanee deema. Dhugaan jirus kanumadha. Sababiin isaa maal argachuuf jirrare si duukaa jirrooti maal argannaa waan hundumaa dhiisne si duukaa buuneoti jedhanii gaaffii Phexros fa'aa gooftaa Yesuusin gaafataniif deebiin ni kenne. Anaaf jedhee mana isaa kanniise anaaf jedhee jireenya isaa kanniise anaaf jedhee waan hundumaa kanniise. Biyya lafaa kanarratti rakkinni yoo jiraate iyyuu dachaa dhibban argata. Bara isa dhufutti garuu jedhe jireenya bara baraadha. Biyya lafaa kanarratti dachaan dhibbi kun rakkinnitu jirtu qoramsitu jirtu eebbi wayii jirti. Bara isa dhufuuf garuu jireenya bara baraatu jira. Kanaaf akkaataan nuyi itti biyya lafaa ilaallu akkaataa biyyi lafaa warra namoonni gooftaa hin qabnetti ilaalan miti jechuudha. Inni kan biraani tooftaa ittiin barumsi sobaa dhaloota mancaasaa jiruu fi argama Waaqayyoo keessaa baasaa jiruu fi egeree waldaa kiristiyaanaatti duulee jiru inni kan biraani macaafa qulqulluu gurraachessuun xiqqeessuudhaanidha. Vaaliyuu gatii macaafa qulqulluu xiqqeessuu irratti hojjetaa jira barumsi sobaa garaagaraa. Barumsa sobaa hedduutu jira. Hamma ta'e kutaattaanu keessatti maqaa dhoofne ilaalla. Amma garuu wantin tooftaa maaliirra dhaabbatanii akkamittiin istiraateejii akkamiitiinitu waldaa kiristiyaanaa kiristiyaanummaa irratti duulanii jiru seeruun dubbachaa jira. Maalidha? Tooftaa barumsi sobaa irratti hundaa'anii hojjechaa jiran inni kan biraan dhoksaa jireenya bara baraa dhaloota keessaa mamsiisuu dhabamsiisuu ilaalleera. Waaqummaa gooftaa Yesuus mamsiisuuf mormuu ilaalleera. Jiraachuu Waaqayyoo dhaloota mamsiisuu ilaalleera. Inni itti aanu amma kan ilaallu jechuudha. Macaafni qulqulluun dhaloota gidduutti olaantummaa macaafa qulqulluu dhaloota gidduutti xiqqeessuu gurraachessuudha. Macaafni qulqulluun faalameera. Macaafni qulqulluun namoonni idiit godhaniiru namoonni gulaalaniiru akka isaaniif ta'utti sirreessaniiru waan ta'eef macaafni qulqulluun inni durii turee fi innarra jiru garaagaraa jedhaniitu dhaloota shakkisiisu. Keessumaa kanatti kan fayyadaman warra musliimotaati. Macaafni qulqulluun barrazameera jedhu faalameera jedhaniitu dubbatu yeroo baay'ee. Macaafni qulqulluun dhuguma rabbi biraati gadi bu'ee ni beeknaa jiru. Quraanni keenyallee macaafni qulqulluun warra macaafaa jedheetu kiristiyaanotaaf yihuudota waamaa jedhu. Sirriidha. Macaafni qulqulluun Tooraat yookiin seerri Musee
Musee irratti Musaa irratti gadi bu'ee jira. Macaafonni kan biroon immoo macaafonni kakuu moofaa keessa jiran kan biroon immoo akkasumas macaafa faarfannaa dabalatee daabur kan jedhani Daawud irratti gadi bu'ee yookiis Daawit irratti gadi bu'ee jiru. Injiil wangeela yookiis kakuu haaraan immoo Almasii Iisaa irratti gadi bu'ee jiru. Quraanni immoo yookiis Furqaanni nabii keenya Muhammad irratti gadi bu'ee jiru. Kanaaf macaafota Rabbii irraa gadi bu'an afurtu jira jedhanii barsiisu. Innis kakuu moofaa keessatti seera Musee, macaafota kakuu moofaa kan biroon Daawitiif Musee irratti akka gadi bu'e, kakuu haaraan immoo Yesuus irratti akka gadi bu'e, akkasumas Quraanni immoo Muhammad irratti akka gadi bu'eetti barsiisu. Kanaaf macaafni qulqulluun sirriidha. Dubbii Waaqayyooti ture. Garuu maal godha? Namoota bara arraatuu fooyyessee jedhanii dogoggora barsiisu. Sirriidhuma macaafni qulqulluun dubbii Waaqayyooti. Nuyi namanna. Nuyi Quraanan fudhannu malee macaafota isaan jedhan kun hundumtuu sagalee Waaqayyoo akka ta'etti barsiisa. Arras taanaan sagalee Waaqayyoo eenyuyyuu jijjiiruu kan hin dandeenye, eenyuyyuu faaluu kan hin dandeenye, eenyuyyuu akka isaaf ta'utti sirreessuu kan hin dandeenye, jiraataa isa ture arras kan jiru, humna kan of keessaa qabu, hafuura Waaqayyoo kan of keessaa qabutti dhaloota barsiifna. Barsiisni dhugaan kana dubbata. Kanammoo dhugaa macaafa qulqulluu keessa jiru kanammoo kan nuyi ittiin mirkaneeffannu ragaawwan hedduutu jira. Hunduma isaaniif deebii kennuu barbaadee miti. Eddan tuqee fakkeenya fudhadheeti xiqqoo irraa dubbachuuf jireen malee. Macaafni qulqulluun inni durdurii muuziyeemii keessa taa'ee jiru kanneen biraana irratti yookiis gogaa irratti barreeffamanii eegamanii turanii fi kitaabni harka keenya irra jiran. Macaafni ni dur afaan Hibiriitiin barreeffame, afaan Giriikiitiin barreeffamee fi macaafni qulqulluun harka keenya irra jiru yeroo wal bira qabdan tokko ta'ee argamuu isaati. Inni kan biraan immoo hojii qorannoo arkeoloojiitiin har'a qorannoon garaagaraa yeroo geggeeffamu wanti macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiruu fi wanti arkeoloojiin mul'isaa jiru tokko ta'uu isaati. Kanaan dhugummaan macaafa qulqulluudhaa mirkaneessa. Fakkeenyaaf bara kakuu moofaa keessaa Nohi bidiruu kakuu hojjetee dhiifama doonii hojjetee bara bishaan badiisaa ittiin ooluusaa argina. Qorannoon arkeoloojii yeroo dhiyoo geggeeffameen gaara Araaraat yookiis gaarota yeroo sana macaafa qulqulluu irratti barreeffamanii jiran keessaa tokko irratti dooniin Nohi sun argamuusaa arkeoloojiin mul'iseera. Arkeoloojiin saayinsii biyya lafaati. Macaafa qulqulluu miti, tiyooloojii miti. Garuu qorannoodhaan dhugummaa isaa yeroo bira gahan wanti macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiruu fi wanti sun tokko ta'uu isaati. Kanaaf qorannoon yeroodhaa gara yerootti geggeeffamu dhugaa macaafa qulqulluu keessa jiru namni kan biraan taa'ee kan fooyyesse yeroo ta'e keessa akka ogbarruutti kan caafe utuu hin taane macaafni qulqulluun jiraataaf dhugaa ta'uu isaa agarsiisa. Kanaaf faalamuun kan hin dandeenye ofuma macaafa qulqulluu gurraachessuun dubbii sobaa akka ta'edha. Namoonni tokko tokko immoo faranjiitu xaafe macaafa warra faranjiiti jedhanii xiqqeessuu barbaadu. Warra akka sabaatti amantii waamuu barbaadan immoo amantiin saba tokko giddu galeessa godhates jirus jiraachuu hin danda'u. Amantiin dhimma suppernaachuraalii, dhimma uumamaan olii, dhimma jireenyaan olii, dhimma hafuuraa giddu galeessa godhatu malee akka aadaa saba murtaa'e tokkoon kan qabamee taa'u miti. Kanaaf faranjiidha, Afrikaadha, Oromoodha, Amaara wanti dhabu amantii keessatti hin jiraatu. Yoo waan akkasii jiraate kaalcher yookiis aadaa jenna malee amantii jechuu hin dandeenyu. Kanaaf warra faranjii sana ogbarruu isaan tsaafan jedhanii macaafa qulqulluu gadi xiqqeessuun hin jiraatu. Dhugaa jiruun garuu macaafni qulqulluun dubbii afaan Waaqayyoo hafuura Waaqayyootiin kan guutame hojjechuudhaaf humna kan qabu namni saayikooloojii mataa isaatiin xiinxalee yaadee bira kan hin geenye PhD qabaatee fi versi baay versi lakkoofsaan hiika itti kennuu kan hin dandeenye hafuura Waaqayyootiin kan hiikamu jiraataa kan ta'e dubbii afaan Waaqayyooti. Kanaaf warroonni sobaa garuu maal godhu? Macaafa qulqulluu gatii isaa gadi xiqqeessu hin gurraachessu yaalu jechuudha. Inni kan biraan barsiisa sobaa bara ammaa keessa
kan inni irratti xiyyeeffatee jiru jecha ayyaana jettuun daldaaluudha. Kunis maalidha? Dhugumaan kiristiyaanonni kan isaan barsiisanii nuuni fayyina kan argannu hojii mataa keenyaatiin utuu hin taane hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf hojjete dhiiga isaa isa nuuf dhangala'een ijoollee Waaqayyoo taanee fayyina argannaa jennee barsiisna. Inni kun barsiisa namoonni ta'e uuman utuu hin taane barsiisa macaafa qulqulluuti. Kanas Phaawulos macaafa ergaasaa gara warra Roomaa keessatti barreesseefis Galaatiyaa keessatti barreesseefis sirriitti kan inni lafa kaa'edha. Eeyyee nuun ayyaana Waaqayyootiin karaa amantiidha. Fayyina kun immoo hojii harka keenyaa miti. Efesoon irrattis barreeffamee jira. Haa ta'u nuun hojii keenyaan hin fayyine, ayyaana Waaqayyootiin fayyine, hojii Waaqayyoo hojjeteen beekamtii laachuudhaan yaaliin mataa kootii na fayyisuu hin danda'u, hojii ilma keetiin nan fayye jenneetu fayyina keenya arganna. Inni kun barumsa sobaa kanaan dura waldaa kiristiyaanaa jeeqaa ture. Namni hojii gaarii hojjetuu fi amantii amanuun walitti dabalee fayyuu danda'a jechaa tureef deebii macaafni qulqulluun deebisee haaressitoonni waldaa kiristiyaanaa kanneen akka Maartin Luuter faan fuuldura turan gatii guddaa kan itti baasanidha. Hamma kanatti gaariidha. Amma immoo faallaa barumsa kana gara caafitti kan baasu dhaloonni keenya kun kan inni ittiin qoramaa jiru waa'ee ayyaanaan fayyuu kanaaf cubbuudhaaf karaa saaquutu jira. Innis immoo ayyaanaan fayyiteetta kanaaf maal gochuus hin barbaachisu, qalbii diddiirrachuus hin barbaachisu. Ayyaanaan fayyiteetta kanaaf maal gochuun hin barbaachisu. Akka barbaadde ta'uu dandeessa, jireenya kee limiitiin godhin. Akka barbaadde baatee galuu dandeessa, akka barbaadde dhugdee machaa'uu dandeessa, akka barbaadde ejjuu dandeessa. Yoo cubbuu hojjette immoo qalbii diddiirrachuus hin barbaachisu. Already si'a tokko sii dhumeera. Cubbuun ati qalbii diddiirratte inni ittiin fayyite isa kanaan dura tureefis isa gara fuulduraatti cubbuu hojjettuufis sima tokkichayyuu qalbii diddiirratte fayyiteetta waan ta'eef akka barbaadde ta'ii jiru. Keessa ba'anii kana duwwaa utuu hin taane keessa ba'anii maal jechuurraa ga'anii jiru jechuudha. Cubbuu kan hojjetu eenyummaa keenya, foon keenya isa baduu kanaadha malee hafuura keenya miti, lubbuu keenya miti. Foonni keenya kun immoo silayyuu hin bada waan ta'eef akka barbaade cubbuu keessa yoo gangalateeyyuu rakkoo hin qabu. Is normaal. Inni hin bada, isheen hin banne, lubbuun keenya hin tuqamtu. Hamma kanatti waldaa kiristiyaanaa dhaloota yaada Waaqayyoo keessaa fuudhanii karaa mana duubaatiin eessatti oofaa jiru jechuudha. Maqaa ayyaanaatiin daldalanii namoota gara si'oolitti oofaa jiru. Sababiin isaa eenyummaan fayye, eenyummaan amantiidhaan fayye, cubbuu lallabatu hin taane isa cubbuu balleessuudhaaf jedhee du'e Yesuus Kiristoosiin lallaba. Isa cubbuudhaan wallaansoo qabee dhufee aarsaa nuuf kenne qajeelummaa Waaqayyoo lallaba. Qulqullummaa Waaqayyoo lallaba. Qulqullummaa Waaqayyoo fiixaan kan baasudha. Kanaaf maqaa ayyaanaatiin dhaloota gara cubbuutti kan oofani keessumaa mooderni iiraa kana keessa yeroo ammaa kana keessa barsiisonni sobaa akkasii bal'ataniiru jiru. Dhaloota gidduu manca'ee jira. Fagoo miti biyya keenya keessa jira. Sooshaal miidiyaa kanarra guutee jira. Telegiraam chaanaalii gurguddaa keessa guutee jira. Already one saved, si'a tokko fayyiteetta jedhanii kan jalqaban jechuudha. Yes, we agree. Yeroo tokkoyyuu yeroo tokkicha fayyineera dhugaadha. Waa'ee hojii si'a tokko Yesuus nu fayyise kanaaf guyyaa biraa Yesuus dhufee fannootti hin ba'u yookaan immoo ergamoota Waaqayyoo keessaa tokko dhufee fannootti hin ba'u. Hojii Yesuus si'a tokkicha hojjete sanaan fayyina. Akka lubni dur kakuu waggaa waggaatti aarsaa aarsu sanaan wanti nuyi yeroodhaa gara yerootti aarsaan nuuf dhiyaatu hin jiru. Hojii Yesuus Kiristoos nu fayyise sanaan hojjete sanaan fayyineera. Kanas kan fudhannu amantii keenyaadha. Haa ta'u malee edda fayyinee booddee edda mucaa Waaqayyoo taane booddee jireenyi keenya ija hafuuraa godhachuu qaba. Qulqullummaadhaan Waaqayyo wajjiniin deddeebi'utu irra jiraata. Kanaaf yonnaa warroota halalummaatti jiraatan, xuraa'ummaatti jiraatan, Waaqayyoonni tolfamoo irra waaqessan yoo ta'an anamaneera jedhanii
akka barbaadan warra ta'anii raawwatanii mootummaa waaqayyootti galuu akka hin dandeenye macaafni qulqulluun lafa kaa'eera. Kanaaf ayyaanni waaqayyoo kan itti abdatanii kan kooluu itti galanii cubbuu babal'isan utuu hin taane ayyaanni waaqayyoo kan ittiin bilisa ba'anii qajeelummaa waaqayyoodhaa agarsiisanidha. Barumsi sobaa dhaloota irraa mancaasu garuu ayyaanaan daldala. Maqaa ayyaanaatiin nagada. Maqaa ayyaanaatiin dhaloota addaggee taasisa. Dhaloota cubbuu keessatti jajjabeessa. Hin kadhatin, maal of hin godhin, of hin dhiphisin, sii dhumeera, ati firiidha, ati bilisa, akka barbaadde ta'i jechuudhaan dhaloota silumayyuu kadhachuu hin jaallanne, silumayyuu macaafa qulqulluu dubbisuu hin jaallanne, silumayyuu qalbii diddiirrachuu hin amanne, silumayyuu waaqayyo wajjiniin feelooshipii uummachuun kan jireenya isaa nuffisiisee jiru firiidemii kennee ittuu jallina keessatti raffisaa jira jechuudha. Kanaaf tooftaalee akkamiitiin egeree waldaa kiristiyaanaa balleessuudhaaf barsiisa sobaa hojjechaa jiru ayyaanaan maqaa ayyaanaatiin daldaluudhaanidha jechuudha. Akkuma nama dubbadhe inni kan biraan amalaaf gochaa xuraa'ummaa kanneen akka quunnamtii saala wal fakkaataa diigicha gaa'ilaaf kan kana fakkaatan babal'isuudhaan egeree waldaa kiristiyaanaadhaa kollaafsi gochuudhaaf hojjechaa jira. Bara kana keessatti barumsa sobaa adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf homoseksuwaalitii yookiis immoo LGBT warri nu jennu jechuudha. LGBT abbreviation jedhan LGBT warri jedhaman abbreviationidha. Jecha gabaa jedha. Jechi kun yeroo hiikamu maal jedhu L lesbians, G gay, B bisexual, T transgenders jechuudha. Kana jechuun lesbians jechuun dhalaaniif dhalaan akka dhiiraaf dhalaatti wal fuudhuu walii wajjin jiraachuuf fedhii saala isaanii raawwatu jechuudha. Gayiin immoo dhiirriif dhiirri inni tokko akka haadha manaa inni tokko akka abbaa manaa akkas ta'anii fedhii saala isaanii galmaan ga'achuu jechuudha. Bisexualiin immoo dhiirri tokko yeroo tokkotti dhiiraa wajjiniinis dhalaa wajjiniinis jiraachuudhaaf baay'achuun lama jechuudha. Lachuu wajjiniin iyyuu hariiroo uummachuu akka danda'udha. Transgenders kan jedhamu immoo warra saala isaanii jijjiirratan jechuudha. Warri dhiira turan gara dhalaatti jijjiirrachuu, warri dhalaa turan gara dhiiraatti jijjiirrachuu. Inni kuni hojii homoseksuwaalitii, hojii xuraa'ummaa hamaa yeroo ammaa kana addunyaan mirga jettee barsiistu waldaa kiristiyaanaa keessattis neecharii isaaniiti waaqa takka itti isaan uume waldaa kiristiyaanaa keessatti amala kanaa wajjiniin simatamuutu isaanirra jira. Amala kanaa wajjiniin waldaan kiristiyaanaa jara kana fuutee sirna gaa'ela isaanii raawwachuu qabdi kan jedhu konfiyuushinii hamaanii addunyaa irratti faca'ee jira. Kunis waan sooshaal miidiyaa irratti, maas miidiyaa irratti argaa oolluu fi chaalenjii waldaa kiristiyaanaa biyyoota keenyaa ta'aa dhufeera jechuudha. Yeroo ija jabaatanii gara sooshaal miidiyaatti ba'anii ofii isaanii mul'isuutti ka'an seera biyyaa garaa garaa keessatti mirga isaanii kabachiifachuudhaaf duula gurguddaa yeroo itti gaggeessaa jiraniira kun. Kanaan wal qabatee gatii gaa'ila qabu xiqqeessuudhaan gaa'illi salphaadhumatti ijaaramee salphaadhumatti akka hiikamuu fi hiikaa gaa'ilaallee dikshineeriiwwan gurguddaa adda addaa keessatti hariiroo namoonni lama godhatan jedhanii hiikanii yeroo itti hiikanidha. Hiikni gaa'ilaa dikshineeriin durii maal jedhaa? Hariiroo gaa'ilaa kana dhiira tokkoof dhalaa tokko gidduutti gaggeeffamuudha jedha. Male in the femaleidhaan ka'a. Dikshineeriin durii. Dikshineeriin bara ammaa garuu maal jedha hiika gaa'ilaa yeroo kaa'u? Hariiroo namoota lama walii galan gidduutti walii wajjin abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraachuudhaaf namoonni lama uummatanidha jedhee hiibsa isaa ka'a. Kanaaf dhiiraaf dhiiras dhalas ta'uu danda'a akka jechuuti jechuudha. Kanaaf hiika isaa jijjiiruu duwwaa miti gatii gaa'illee qabullee jijjiirameera jechuudha. Jijjiiraas jira jechuudha addunyaan kun. Kunis namoonni salphaadhumatti akka barbaadanitti gaa'ila uummatu guyyaa biraa immoo hin hiiku. Kanaaf mana murtii yoonnaa qorattan odeeffannoon garaagaraa qorannoon garaagaraa akka ibsutti har'a wal hiikuudhaaf gara mana seeraa kan dhaabbatan
namoota waliigna jedhanii mana murtii deeman keessaa istaatiksiidhaan harki caalmaan pirootestaantii kiristiyaanota ta'a akka jiru warra gooftaa Yesuusitti amanan ta'a akka jiru namoonni keessa beekan dubbatu. Gaa ijoollee Waaqayyo kun hundumtuu maalirraati? Fuuldura waldaa kiristiyaanaa balleessuudhaaf. Egeree waldaa kiristiyaanaa gaaffii keessa galchuudhaaf barsiisis mancaan garaagaraa dhaloota gidduu faca'ee akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa maal gochuu qabdi? Deebii akkamii laachuu qabdi kan jedhu itti yaaduun nurra jira jechuudha. Gara dhumaattiin ilaalla. Waaqayyo gooftaan inni akkasitti nu barsiise nu gargaare haa ulfaatu. Ammas kutaa itti aanu keessatti barsiisota sobaa fi barumsa sobaa duraanis turanii ammas waldaa kiristiyaanaatti cobataa jiran maal akka ta'anii kaasnee deebiin waldaan kiristiyaanaa laachuu qabduuf akkamitti akka of qopheessuu qabnu bara keenya keessatti immoo ilaalla jechuudha. Kanaaf dhimma barumsa sobaa kanas kutaa lamaan ilaalla jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u gooftaa isaa akka kanatti nu barsiise galateeffannee xumurra. Bara baraan jabaa kan taate gooftaa keenya hafuura Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ati guutuudha, ati sirriidha, ati qajeelaadha. Ati inni guutuu mudaa hin qabne nu ilmaan namootaa warra dadhabootaa akka nu barannuuf akka nu sirroofnuuf barumsa dhugaadhaanis barsiisa sobaa dura dhaabbannee dhugaa iddootti eeguu akka dandeenyuuf waan nu barsiisaa jirtuuf maqaan kee ulfaatu. Dhugumaan nus warra siif bu'aa buusan warra yaada keetiin dhugaa hubatanii dhugaadhaan deddeebi'an akka taanuufi ayyaanni kee ayyaanni Waaqayyoo nurratti haa dhangala'u. Hafuurri kee qulqulluun nu haa barsiisu. Hojii mancaa, hojii xuraa'ummaa kana maqaa kee maqaa Waaqayyootiin nurraa gab godhe. Nus immoo hubannee dhaloota hubachiisuudhaaf karaa dhugaarra deemnee dhaloota karaa dhugaarra deemsuu akka dandeenyuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Warra dhugaa kee barataniif dhugaa kee dubbatan kana danquudhaaf, joonjessuudhaaf karaa adda addaatiin kan irratti ramadamu hafuurri jawwichaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Ati Waaqayyo nu geggeessi. Dhuma keenya bareechi. Waa'ee keenyaaf falmi. Nuuf dhaabbadhu, nuuf hojjedhu. Kana hundaa waan gooteef kabajami. Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Geggeessitoonni isa barattan kana edda barattanii edda dhaggeeffattanii waldoota keessan irratti qoodaa sheer godhaa. Waan barattan kanaan jireenya keessan eeggadhaa. Waan gaaffii isinitti ta'us immoo akkuma kanaan dura waadaa isinii galee karaa keessaa dhuunfaadhaan na gaafachuu dandeessu.